Beeksisa iddoo hojii banaa. Qubee TV'n gaazexeessitoota muuxannoo hojii zeeroo qaban dorgomsiisee qacaruu barbaada. Ulaagaan dorgommii kanaa namoota barnoota gaazexeessummaa fi gaazexeessummaatti dhiyoo jiraniin digirii jalqabaan qabxii 2.7 fi isaa ol kan qabu yookaan kan qabdu. Afaan Oromoo, Afaan Amaaraa fi Afaan Ingilizii barreessuu, dubbisuu fi dubbachuu kan danda'u yookaan kan dandeessu. Seenaa, duudhaa fi safuu Oromoo afaan olitti ibsaman sadaniin haalaan ibsuu kan danda'u yookaan kan dandeessu. Miidiyaa hawaasaa fi hawaasa keessatti jibbiinsa siyaasaa fi amantaa namoota hin calaqqisiisne. Itti fayyadama miidiyaa hawaasaa haalaan kan beeku yookaan kan beektu. Ragaa barnoota keessanii iskaanii gochuun xalayaa qajeelchituu waliin karaa iimeelii qubee TV 2015@gmail.com irratti nuuf erguu dandeessu. Hubachiisa. Namootni ulaagaa kana guuttan TikTok irratti viidiyoo sekendii 30 waa'ee qubee TV ibsu TikTokii qubee TV irratti hidhuun maxxansu. YouTube qubee TV yoo xiqqaate namoota 10 subscribe gochisiisuun dokumentii keessanitti hidhuun ergaa. Qubee TV dhaloota ekereef.